jara keenya hirriba maaltu jira mitiiti viidiyoo tana mee ilaa dhumaan hojii dhageeffadha dhageessanii shoof dhagaa viidiyoo tana yaa jara keenya. السلام عليكم يا بدري يا بدري يا دوتي جيران يا رب ستر رب ستر دوالتي سيرجي زيتين كوبادا بتي والله نادر بدر يا بدري نادر بدر لبونا بوجت يا نادر بدر شيء كده بيشين لازم دعاء كده مدوان زين كده تبي كل شقة نجي سجرتي قالتي نجي سجرتي ولا سيرنا ولين جاب سيتين نادر بدر ولا نادر بدر يا كانت تجيب صار مقبو يا بس بين نادر بدر بولا أنا كبيرة بجوجت يا رب على صوت سيدا إذا بيكون بيك إيه والله إني بيك ولا تجيبوه والله أنا جيس وجدت دوت إنجيل بونجا كنت أعرف تجيبها بس أنا جماعة بونجا جيبت أنا جيس وهاتي نجي أمبولي dhageeffattanii jettan viidiyoo tana assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu badriin laayivii seenii akka keessanitti asirraa gandummaa fi gosummaa wallaaleetii miti na arkiin ajandaa taane bocola hunda jala deemee akka keessanitti miti igartanii akkanattiin keessaan isin ban nama obboleessee fi obboleettii fi eessee jirti jaattanii quban qabne bar isin irra guddaan keessan aduun dhiinaan quba xuunnaan laayivuma tiktookumarra badrii abbaa jalaa akkattiin cinqamaa jira keessan agartanii mixiyyoon tun maqaan isii Haliimaa Alishoo jaamti ijoollee Harargee baati ijoollee baroodaati gandi isiidha suuraa isiitis isiniifin kaaya naannoon isiin jirtu naannoo goyyaati amma durallee isinii kaayan ture. Waan baay'ee nama gaddisiisu obboleewwan koo madaamin koo na ajjeesuu heddiin na dhaqqabaayi sin ajjeesa naan jette narra ejjechuu heddee jette hedduutu akka nama gaddisiisa. Micoon kun kan jiraattu Saudi Arabiyaa keessatti. Dhugaa waaqaa kun olaal Riikaardo isheen haasoftee boochee himte dhageessanii jirtan. Ayyaa carraa keenya. Carraa shamarranii maaliif ta'ee kana hunda? Maaliif ta'e carraan keenya? Bakkuma hundatti akkuma shunkurtii mummuramaa deemna. Sirii immoo kadha baase Saudii kana keessatti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu ana boleettan keessaa nagaa gootuun qaba jecha egaa isinis bakka nagaa taatan bakka jiraattan isin jecha egaa hordoftoota kooyi warroon chaanaala kiyya faaraa taatan sabskraayibii gochuudhaani maamila keenya ta'a warri immoo maamila keenya ta'a jirtan hedduu galatooma ulfaadhaa isiniin jedha egaa akka obboloota kooyi akkuma viidiyoo dura agartan irratti obboleettiin keenya tokko biyya akkuma anaa akkuma siinan dalagadhattee biyya ormaa dhuftee madaamin ishee immoo sin ajjeesa jettee dararaa guddaa keessa jirti jechuudha. Na dhaqqabaa ilmaan Oromoo du'aatan jira jettee kunoo riikaardii gochaa jirti jechuudha. Akkasuma silkiillee si harkaa fuudhee caccabsa jetteeni jirti jechuudha. Maaliif gaafa silkii san caccabsite namni ishee argatu iyyuu hin jiru jechuudha. Agartanii zadee ishiin beektu agartanii silkii harkaa fuutee caccabsiti zeeshii caccabsitee kaate immoo micayyoon ajjeefti silkii san bakka kaate micayyoo san namni argatu hin jiru yookiin lookeshinii mana ishii san argata hin jiru jechuudha. Innaa siisteemii jaratteen siisteemii addaa baafattee jechuudha beekaasaa illee innaa obboloota koo adaraa keessan of eeggadhaa adaraa isinitti haa ta'u adaraa keessattuu ijoolleen amma aaddisii dhuftan kuni mana aaddisii keessa galtan kuni adaraa keessan of eeggannoo cimaa godhaa ummanni maraatee jira ummanni jireenyi itti qaaloftee jarri sarraatanyaatti ka'an dhugaa waaqaa isiniin jedha jireenya itti qaale kanatti nutti ka'an jechuudha waan biraatiif miti maal abboo duraan akkanaa miti garuu immoo amma bara kana sirritti abaasee jira Saudi Arabiyaa keessatti jechuudha mee amma maaliif amma maal ishii goote qalti sin ajjeesi sin qala jettee maaliif ani maal akka ta'e sin beeku ani sodaa rabbiiti sin qabdu ta'e ani hin beeku namni nama qala jennata siina ta'e illee rabbiin koo haa beeku ani hin beeku innaa kanaaf obboloota koo of eeggadhaa yoo manni sinii ta'uu baatee osoo isaa sin dararaa akkanaatirra sin hin geessin bakka du'ichaa kana osoo sin hin geessin dafaa iyyadhaa dafaa akkuma ijoollee beektaniin lookeshinii walirratti argachuu yaada keessattuu wanta sinii dhaamanii keessattuu ijoolleen yeroo baay'ee mana hojjettan waliin galle haa daa'imas ta'u haa madaamis ta'u haa wanna biraatis haa ta'u warroonni akkasii warra waliin galle kuni
dafaa lookishiinii keessan namoota irratti ergadhaa. Akkasuma ijoollee goddanyaata irratti, obboleewwan keessa irratti, firoota keessa irratti, iddoo garagaraa irratti ergachuu yaada. Maaliif yoo kan isinitti hammaatu ta'e dafanii lookishiinii saniin akka achiisin baasan. Maaliif gaafa sanii silkii isinirraa fuudhanii akkuma mashiin harkaa silkii si harkaa fuudhee caccabsa jettu san harkaa fuutee caccabsite taanaan argachuu hin danda'an mucayyoo san argattee yookiin fi du'a ishee oolchuu hin danda'an yookiin reefu mashii san illee argachuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf obboloota koo manni isinii ta'uu baate taanan dafaa lookishiinii mana mana sanii baasatti lookishiinii namarratti argachuu yaada. Hun irra caalaa isa kanaadha jechuudha kan beekuu qabdan. Lookishiinii dafaati gara irratti ergadhaa ijoollee garagaraatti irratti namoota beektan irratti ergadhaa. Namni akkasitti wal gargaara jechuudha. Yoo lookishiiniin jiraatte namni tokko si dhaqqabee si baasuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu obboloota koo adaraa keessan of eeggannoo godhaa. Adaraa keessanii jarri akka malee ta'aa jira. Ani jireenya xiqqaala'ee sarraatanyaatti ka'an ta'een beeku ani amma siruma sirriitti abaasaa jira Saawudiin kun keessatti. Duraan hin jiru ture, duraan bareeda ture, amma sirii akka Joordoonii fi Beeruutii san ta'aa jira jechuudha. Dhugaa isiniin jira. Baalagaa jira wannoon kun. Saawudiin kun jechuudha duraan isa filannaa turre amma immoo sirriitti ijoollee teenya kan addisii dhufan kana cinqursaa hedduudha dararaa hedduudha kan irraa isaan gahaa jiran hanga lubbuu isaanii baasaa kan jiran jechuudha. Akkuma shunkurtii albeedhaan irra ejjetanii kan qalan jechuudha. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa Waaqayyo isinaa eegu Waaqayyo isinaa tiksu nuti qalamuu fi nuti kan baane nuti ajjeefamuu fi nuti kan baane nuti hojjenneef jijjiirree maatii keenya jijjiirradha malee wanti baaneef isa kana qofa malee waan lubbuu teenyaa biyya ormaatti baafne jennee muti. Nu qalaa jenneeti nuti kan baane. Kana kaayodoo mootummaa qabaannee mootummaa waan kana nu mormataan mootummaan keenya samii irratti nuti hin qabnu mootummaan keenya Waaqayyo nuuf haa birmatu. Waaqayyo biyya ormaa keessaa gahee nu haa galchu. Adaraa keessan isin of eeggadhaa obboloota koo adaraa isinitti haa ta'u isiniin jedha. Jaratti akka malee ta'aa jiru waan akka ta'e hin beeku ani. Baay'ee nama sodaachisa bakka kan ammaa kun barana kana maal akka ta'e hin beeku ani yeroo baay'een deddeebi'aa jira wanta akkanaa kun jechuudha. Ijoollee baay'eedha kan nu ajjeesaa jiru kan maal nu godhaa jiru kun kan dararaa jiru kun kan nyaata dhabe hedduudha jira ijoolleen teenyas keessatti jechuudha. Maal ibboo duraan warra Beeruutii fi Joordoonii kana beekna amma sirii Saawudiitti gadi qixxaa'e jechuudha. Kanaafiyyuu adaraa keessan of eeggannoo godhaa Waaqayyo isinaa eegu bakka jirtanitti isinaa tiksu. Isiniin jedha obboloota koo adaraa keessanii wanna biraa yoo dadhabdan lookishiiniiwwan keessan adaraa namarratti ergadhaa nama bibbeettaa irratti ijoollee bibbeettaa irratti lookishiinii keessan ergachuu yaada isiniin jedha. Maaliif namni akkasitti ol dhaqqabee lubbuu olii baasuu danda'a malee yookiin lubbuu kee baafachuu hin danda'amu jechuudha. Gaafa isaa silkii si harkaa fuudhan. Kanaafiyyuu Waaqayyo isinaa eegu Rabbi isinaa eegu bakka jirtanitti akkuma amantaa keessanitti tsalootii godhadhaa. Waaqayyo isinaa tiksu nu haa tiksu. Inni nagaa nu baasee nagaadhaan biyya maatii keenyatti nu haa galchu. Biyya ormaa dukkana akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu Waaqayyoon hunduma keenya ijjiyaa ta'u isiniin jedha obboloota koo waan baay'ee nama gaddisiisudha isiniin jedha. Hedduutu akka nama gaddisiisa ijoollee keenya wanti irra gahaa jiru wanumti bara kana keessa irra gahaa jiru waa hedduudha dararaa hedduudha. Akkasii isiniin jedha obboloota koo hanga danda'ametti immoo of eeggannoo cimaa godhaa isiniin jedha Waaqayyo nu haa tiksu irra caalaa Waaqayyo birattis immoo abbaan of eeggachuu qaba isiniin jedha obboloota koo akkasuma warroonni immoo chaanaala kiyyaaf haarawaa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a warri taatan immoo nu jajjabeessaa hartan hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo viidiyoo kanaan turtii gaarii isiniin jedha. Akkasuma yaada fi qeeqa yoo qabaattan immoo komentii irratti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Waan barbaadanii yoo gaafis qabaatanii waan barbaadan nu gaafachuu dandeessanii. Isiniin jedha kana caalaa Waaqayyo isin wajjin haa ta'u isiniin jaaladha isiniin kabaja obboloota koo adaraa dhaamsi kiyya ishiittanaadha adaraa keessan of eeggannoo cimaa godhaa. Uummanni Saawudii baraatee jira rabbi duraa shaggaa jiru amma baraatanii jiru isaanillee roozii itti waddadinatti fakkaate kanaaf biyyatti ka'anii nagaa ta'a fayyaa ta'a.